lakkoofsi keenya jiraachuu akka waan dagachuuti amma gaa faranjoon ne mitiire of course kana miti weena gedda qooda miidiyaa fi gaazexaa akkamitti ilaaltu akkamitti wattu አንዳንድ የእምነቱ ተከታዮች waa'ee tafaa waruma sasalboo kan waan sila sirriitti xiyyeeffannaa irratti kennamuun qabne waan biyyallee guddifu waan ofillee guddifne irratti yeroon dhumaa jira faranjomuun dagaaguudha qaayidaan isaa mooxinnaachuu naan galleen dhuma irratti dhaamsii akka walii galaanitti qabdan ati ambataate miti simmoo eenyutu ta'e بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هرا أستاذ كينيا كبجما بي كما أستاذ راجع بمجا كبني سني دفني جرا أستاذني إرواك تساس استوديو كينيا إلى علو فنيتي أتشوماني إرجع ويا دبر فتن جني سنا فيري بقى دفتن أستاذ من بقى نقول نو يقدر شو الفات داعي توما أرجبا ديك جمي ويك يسجرا يجرا كنا تقف دبا فريفيا فرسمي ترى بفاك يسجرا يجرا كنا نملي رام فتيرا تقولي إجراء رام فتوني أمن تلا ولا تلا ده نملي قافا من تير رام فتو إجراء لكوب سوفي رام فتي لكوب سام باجلا أركدا سيجرا لكوب سام باجلا قافا أركر كتو كير رام فتي تاجو كير قتي تاجو هجرانا ما كنا كيسا ما إجرتا فكينيا في ميديا بيجارة باو فرته بكتير رأيجدو ناولي جتي أو في أيتو وتوتي حسن جل كابيني حسن سيدا عفاني بكتير رأيجدو بيوتي إسلامات الناجر ورا أمامه فتيس كيسة دي مكان أقرأ تامتي أديب بديداري رك أبوها نقرأ تامتي جرا نباغرو لالو إلامه برود عشان ثانو برو جراتي أكله كوسي بيجي جراتي لكانو أكله كوسي إسلامي رام فتشوتي يرتي ونم بالفوف كنا سيقولي نمو إساني أنغفا نمو أمة إساني أنغفا تانغف نمو توليتي نما تولجا سلانو تبرسي تولي أگر شيء صافت تيجرا تكام بني بر بيجي خنا كيسا هغلا سون تبيجي تينكون أول فات تبيجي تينكون يوبي يام بالالو بيجي كيني بريدو سيتي والله دكانا كيسا تلوي لا وابرسيفتي سومالي لك إلال أفارين لك إلال إبدأ بساتي لوي رتي كتابه لوي رتي جولي أفسيسة يروم ما كنا كيس هاجا إفاكتي دامه إفه مبرات متى المتى إنجم بيهو كنا أفارين بيهو وسومالي نبيتو هاجا سيتي بيتي هاجان سي بكا كليس لفنتي بكا كليس لفتي بيتي بكا كليس ماليس تاتو ديغمتو اللي تاتو أمني كليسا تنشل كليسا جراتو سكرتيس ميديان يرودبتو lakkoofsi keenya jiraachuu akka waan dagachuuti amma gaa faranjoomne mitiire of course kana miti weena geddaw faranjoomuun dagaaguudha qaayidaan isaa mooxinnaachuu naan galleen fakkeenyaaf ati ambataate miti simmoo eenyutu ta'e badira jechuudhaan ati injirtu ati nama taate simmoo eenyutu ta'e gaafiidha kanaaf bara 1447 baatii arajabaa guyyaa 20 keessa jira akkan Rajaba digdami keessa jirra kudha afurtamii torba kanaaf akkuma miidiyaa keenya irra dhuftanitti waa'ee qooda miidiyaa fi gaazexeessummaa gaazexaa akkamitti ilaaltu akkamitti hubachuu qabna maaltu laakunoodha shoorri gaazexeessummaa akkuma addunyaatti yoo fudhatte bareedduna gaafatte fixattee gaafii kee akkuma addunyaatti yoo ilaalte magaalaa shoorri gaazexeessummaa nuti taphateeyyuu tokko keessaa daawitiidha. Biyyatu keessaa mul'ata. Biyyatu keessaan dhokata. Gaazexeenyaa akka biyya keessaatti akka addunyaadhumatti yoo gaafatte walakkaanii dhaa'olee botolikaa hojjeta. Garee qaba gara qaba. Cunqursaa hojjeta. Yeroo waa ibsanu gaayaa yeroo amaarinyaadhaan dubbatanu barreen gaddaa ciidii wayii galmeessuudhaa jedhanii miidiyaan biyya keenyaa wayii አንዳንድ የእምነቱ ተከታዮች jedhan. Jechuudha beektaa musliimoች yoo jedhan hin guddataka. የእምነቱ ተከታዮች jedhan immoo afaan jaraatiin xiqqaan baga godhan akkanaan guddanne immoo achi keessaan guddanne qofa qabaadhaa. Baga jettan akkana jechuun keessan baay'ee nu fayyade. Yeroo isin dukkana jettan ifnee isin agarsiifna. Yoo isin dhaamtan jettan qabannee isin agarsiifna. Bobaanee ilaallee agarree isin agarsiifna. Dhoskuun hin jiru jechuun ta'u gaazexeessaattas deebina. Fakkeenyaaf waa'ee biyya kanarratti waa'ee biyya keessaatti yeroo deebitee jettu biyyattii keenya kana lama gaazexeessaan biyya keenya kana jiru irra caalaan isaan warra siyaasaa hojjetu. Gaazexeessaa dhumti. Si galeera dubbeen. Irra caalaan isaanii siyaasaa hojjetu malee kanaaf namni
gara dhuunfaatti gannaatti gara dhuunfaatti deemte inni dhuunfaas kan siyaasaa hojjeta yerooti gara kan deemte inni kan siyaasaa hojjeta akka shoorri gaazexeessummaa isa arganii muudha isa beeku qofitti himuudha fireemworkii qaba karaa keessa deemu qaba kallattii itti kenname qaba itti jaaha qaba dhugaadha haa ta'u malee immoo maal seete ilaa biyyattii kana keessatti yeroo magaalaa biyyattii kana ibsan magaalaan biyya kanaa ijaaramuu dura qoshaashaa dhumatu ka'e haqqi rabbii yerooti lafa keessi ta'a gaazexeessummaan sila haqqi rabbii lafa kaa'u jechuudhaan dhugaa jirtu lafa kaa'u jechuudha malee kallattiitti godhanii asiin akkana mimicciiranii sanii gochuu miti akka hubatamuu barbaadamutti akka hubatamuu barbaadamutti miti kan himamu jechuudha akka hubatamuu barbaadamutti miti akka arge himuudha silaan abbaan akka fedhe ilaama fakkeenyaaf biyyattii kana waggaa 82 baatii jalqabeen biyyattii kana keessa magaalattii kana keessa jira miti qacanee caafiidha qacanee booddee baddaadha bosona qacaneedha jalqabee hamma qeeraa ga'utti duudee sadii hin deemna baasii amma hamma qeeraa dabarfanaan immoo hin jiru katamaan waraabessaa fi duuriyyee qofa jira yeroo sanatti 82 duuriyyeedhaa fi warra nama saamu qofa jira goofaan achi booddee ijaarame amma waa lama jira laa gaazexeessummaa yeroo himanu warra magaalaa keessatti dhalatee guddatamaaf gaazexessaa godhattanis si warri godhattanis warra magaalaa keessatti dhalatee guddate innoo waan agarre ilama fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee yeroo himu namni Finfinnee kaleessa beeku wallaahi hadhan beeku namni dur Finfinnee argee eessaa akka kaatee eessatti akka dhaabbate dhiyoo kana keessa deddeemee Finfinnee kana argee dachee nyaattee jette. Paarlamaan Naayijeriyaa mootummaa isaa kasase sababa Finfinnee kana jedhamti mootummaa arganiiru laata. Ittiin himaa paarlamaan Naayijeriyaa mootummaa isaa kasase jira himatee jira firdi beetitti. Gaafa Addis Ababaan kana hunda dhufanii ilaalaniiti kana hunda hojjetamu gaazexessaa komataa irra beekan. Gaafa Addis Ababaan kana hunda isa kanas immoo gaazexessaa saachitii meelaa saasiitii miti. Si galee akka isaasirraa immoo waan dhageenye inni asii immoo hundaniimu ilaama fakkeenyaaf inni silaa qaama mootummaas silaa isa arge kana isa beeku silaa hima ta'e abbaasaa wallaahi maal tokko lammaffaa immoo maa Finfinnee qofaa maan hojjetame Finfinneedhaa inni jalqabaa wanti itti arguu jalqabdu naannoo dur irriba kantuu jechuu beektaa. Iyyan hin dhaga'anu. Hin dhaga'amu callume jettee iyyitee achitti namni nama saama achitti namni qalamaa achitti namni dhumaa ilmi namaa achitti qalamti. Waaw callumeedhaa iyyaa asumatti mootummaa dhufa jedhama irriba kantuutti mootummaa dhufa anuma wajjin jedhama. Gaafa sana irriba kantuu warri dur moggaasis anuma wajjin irriba kantuu maaliif jedha kunoo maqaa arrabaati. Silaa maaliif jedha irriba kantuu innoo irriba kantuu nan jijjiiran jedhu gaafa sana wajjumaanitti jiraadhaaf namni naannoo Naayijeriyaa embaasiidhaa eega jalqabee hamma qaaqii ga'utti dur Finfinnee beeku waa biraati miti. Akkuma inni jijjiirame silaa hima amma magaalaa gaazexessaan warri botolikaa hune gaazexessaa komataa jira. Waan jirtu kun hojjetameera silaa gaazexessummaa maal ta'eeti kana hojjenne kan hojjettaniitu. Maal ta'a jechuudha. Isuma argan kanaayyuu jijjiirame. Kana fakka silaa hojiin shoorri gaazexessummaa waan ta'ee jiru. Ista'uu qabu timbaayaan kanatti ayidnaa gara. Gara fuulduraatti ta'uu qabaa jedhee leenaa seenii isa arge elaa kana argeen dhufee jedhee himu. Fireemworkiinuma keessa sana fayyadamee ani inni jedhu qaamni mootummaa maaliif warra magaalaa keessaa qaxarata. Maaliin beekanu jirri. Isii argan qofa himu beekumsatti qabu jirri. Joornaalistiidhaan eebbifame ta'a. Sii galeera dubbiin. Finfinneedhuma beeku. Inni chimti gaazexessaa teessuun. Isumaayyuu immoo yeroo ammaa kana keessa Jimmaan argeera. Yeroo Finfinneemtu Jimmaan beekuu qabda. Haalatti isiinitti jirtu beekuu qabda. Magaalaa kun akkamitti kireet godhame dhugaan jirtu akka kana. Dirreedawaan akkamitti dhugaan jirtu kana. Shaashamanneen akkamitti dhugaan jirtu kana. Roobee akkamitti jira dhugaan. Magaalaa himaa jirtaa miti. Jara kan gargaaraa jiru bar jarris. Warra faalleessu gargaaru. Maal jechuudha beektaa? Himuu dhabuun jara kan faalleessu miti jara kan gargaaru. Haqa dhoskuun dhugaa jirtu dhoskuun. Jara kan gargaaru ta'a. Amma namni gaazexessummaa dhiisee ofumaa keessa deemee ilaala dhugaa miti jedhee bakka rakkate kan gaazexessaan qabu. Ofumaa keessa deemee si galee yeroo akkana siin jedhu kana isa hin jirre arguudhaaf isa jiru arguu qabdaa. Namni yeroo ifa arge dukkana beekaa inni dukkana arge ifa beekaa akkanuma kana miti.
namni waan argate beeke waan dhabes achumaan bara. Amma isa dhabe akkamitti haasaa gaa inni dhabe akka isa dhabe akkamitti haasaa isan qabu nimne oo. Isan qabu dhuskuun haqqiin dhuskuuni adilii miti. Nummoo adilii irratti dhufne nuti manni Islaamaa afaan immoo adilii irratti dhufne nuti manni Islaamaa fitaawinan. Si gadeera dubbe isa jiruun jira jenne isa hin jirreen hin jiru jechuu dhufne. Dukkanaan dukkana jenne ifaan ifa jechuu dhufne nu biyya lafaa. Akkana moo kanaa miti. Beekaadhaan beekaadha jechuu dhufne wallaadhaan wallaalaadhaa jechuu dhufne adabaan jenna malee. Kophee baafannee irra jenna kopheedhaan namarra ni jennu hin eegganna deemsa beeyna bakka kaane beeyna bakka dhayidu beeyna bakka geenye beeyna akkana moo kanaa miti. Amma gaa ustaaza hawaasni keenya haala miidiyaa amma keessa jiru kana keessatti akkamitti hubata akkamitti hubatu isa kana maasaan maa gaafiinu isa kana qaamni biyya bulchuu harakkatu satiyetti kan harakkatu akkamitti hubatu gaazexessaan amma an qabu kuni gaazexessaa dhaariyaa jedhu yookaan immoo jennan Turkii waa tokko qabdi bakka kanatti Turkii waa tokko qabdi dhugaa jiru himti naman innaa isa mootummaan jaallatu qofan himtu isa warri mormanoo jaallatu sin himtu akkanaa miti jidduu dhugaadhuma jirtu kana lafa keessa biyya sanaa gaazexaan dhuunfaa hin baay'atu maal jedhanii nu haasaafi jira hoo akkana jechuun maa inni jalqabdeetti miidiyaa wayii afaan oromootiin kan kanumti mootummaa hin beekan gurbaan tokko kan mootummaatti natti fakkaata bareecheetuma cabsee akka sana baay'ifachuu qabu. Cabsee kan gaafatu namni tokko wayii kaayira ijoollee Arsiitii natti fakkaata gurbaanni nama Arsii wayiiti hamma wanaa nagaadhaan jira. Inni mootummaa gaafatus dachee nyaatee gaafata ani immoo akkana qofa nan morma maaliif jennaan yeroo waa gaarii haasa'us gaarii jirri qaban baasee ka'ee si garee amma gurbichaaf immoo yaadan kenna maa inni isa jarri hin qabne qofa himuu miti isa jarri qabus isa jarri qabu himuun immoo baay'ee nuti toleera faallessuu qofaan hin beekamin egaa jennaan dhugaa jirtus lafa kaawwajin laa kana gooteetta kana hojjetteetta dhugaadha kana hojjetteetta dhugaadha kana hin hojjenne immoo akkana jechuu qabaan jedhaan ati yoo maal jetta mootummaa isinoo maal jettan an akkana hin jedhe wanti hin jedhe maa inni maaliif namni waan dhokate barbaada fakkeenyaaf daa'imni xiqqoon tokko harkuma kan kee kana duwwaa harka kee kana duwwaa daa'imni isa biyyiin harka kee kana duwwaa isa inni argaa jiru akkana goote kaate hin kennu itne naati gootu shakkuu jalqaba mucaan isa biyyiin maa inni na dhoskee arga duwwaa ta'uu sila argeeramu jidduudhuma kana waa kaachuun nabuu jedheetu wayii mucaan harka ofii eegatti qabee kan hin kennu jedhe hin kennu waan qabu nama waa qabu kenna hin kennu neega dhufe mucaan kun waan dhoskaa jira jedhee namni kun waan dhoskaa jira jedhee harka si walitti qabatte sana barbaaduu jalqaba naa bantu malee harka kee naa bantu malee jedhee iyyee akkana godhee naa jettu waa tokko hin jiru miti dhabuu sana fedhata maal jechuu barbaadeetan gaafa ati waan jirru himne wama jireenya barbaadna kaa barbaadu namaa nafu ilma namaatii bar akkana gochuurraa achumatti caamsita fakkeenyaaf maaliif poolisii baay'eef namaa wanjalinyaan xiqqeessinu yakkamaa xiqqeessuu hin danda'amu maaliif poolisuun baay'isuu koonti fide maal beekta yakkamaa baay'ate yakkamaan gaafa baay'ateeru poolisiin duukaa baay'ata deemu koostiin kaffaltiin isaa bakka hundatti dhufa akkana miti rooba yakkamaa kana caamsuu hin danda'amu danda'ama maaliif kan jalqabaa hojii dheeraa gaafata malee ishi dhaloonni dhufus poolisii maaf baay'isama hadhuma maatiin qopheessuuf yan maatii akkanatti hin taane si galee yakkamaa nama biyya Ameerikaanii keessa irra caala hojii bizii godhe malee individuaalii jiras namni gaafa qophaa jiraatu yakkamaadha hawaasni wajjin jiraachuu dhufe wal malee hidhuudha jarri qophaatti ofitti qophaa'anii namni tokko mana tokko keessatti du'e xiraayifee ibbanni cabsamee ba'a gaayaa wal wallaaluu tokko dheengaddaa waggaa lamatti argame Londaniin keessa janaazaan tokko reefki taa'ee du'e waggaa lamaffaa isaarratti dhaqeeme nuti hawaasa akkanaatti miti wal malee ollaan kan koona malee eenyuun qabdi iyya ollaaf dugdaa lafaa ka'an jettee Oromoon immoo jara dursite hin bareedu ollaaf dugdaaf lafaa ka'anii yoo ollaan nagaa ta'e nagaa ta'an yoo dugdi nagaa ta'e fayyaa ta'e lafaa ka'anii hin bareedu akkan. Amma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan gara dhuunfatti dhufee jira. Isa kanami akkamitti haalaalamu? Ilaamee gaazexaanumti mootummaadhaa fi uummata adda taa'ee magaarajaa wayii ta'e akka waan dhoskaa jiruuti.
akkati dhaartu kun naagaleera. Waan gara kana jiru hin beeku waan gaazexaan achitti beeku ofitti beekan namni. Maa hin magaaraa ta'u maastaawotii ta'uu qabu malee. Gaazexaanii maastaawotii keessaa wanni jiru mul'atu ta'uu qaban jedhee yaada. Waa'ee tafaa waanuma sasalboo kana. Waan sila sirriitti xiyyeeffannaa irratti kennamuu hin qabne waan biyyallee hin guddifne waan ofillee hin guddifne irratti yeroon dhumaa jira. Kan qoodachuu wallaallee ilaame hojii qoodachuu yaada qoodachuu wallaallee tiyyi hundinuu mana keessaa isaan shunkurtii muranis botoli kaasa'u. Isaan shunkurtii muranis botoli kaasa'u. Isaan shiree danfisan isaan qaawwaan botoli kaan guddaan bakka qaawwaan itti danfifamu jira. Akkam bareedan nachiifaan bakka qaawwaan dhugamu qaawwaan karaa irratti beekamti. Hamii keenya gabbaa'ee bakkeetti. Hamii durbarii cufannee mana keessatti wal quncisaa wallutuyyuu bakkeetti gabbaa'ee afatee amma bakkee ciisaa. Haasaa dhugaa dhaggeeffachuu barbaadaa jedhee mucaan tokko jenna baasitti waliin baatu jennaan utuun fixiin bu'a kaa jedhee tokko. Si galee maaliif jennaan feermaataa qabamti. Utuu si jalqabee kee utuun fixiin bu'aa jedhe ennaan inni tokko moo achi hin jiru haasaan dhugaa Itoophiyaan dhugaa ennaan bakka qaawwaan itti danfifamu jira. Bakka qaawwaan itti danfifamu utuutiin barbaadin siin haasa'a utuutiin barbaadin sitti hima utuutiin barbaadin biizinasii sii kenna utuutiin barbaadin yaada sii karoorsa. Yaada walii karoorsuun yaadaduma biyya kanaati moo beeki. Faranjii yaadan gurguratti farankaatti gurguratti wanti faranjii hundi hin gurgurama. Waan faayidaa hin qabne faranjiin tokko sitti hin kennitu. Waan faayidaa qabu qofitti waan faayidaa hin qabne malee waan faayidaa qabu sitti hin kennitu. Hin gurguratti farankaatti. Fakkeenyaaf timirtii biyya kanaa yoo fudhatteette bootolikaal saayinsiin lola addunyaa lammaffaa booda jalqabame. Akkana miti? Saayinsiin siyaasaa. Bootolikaal saayinsiin hin beeku. Hin beeku waan itti dhaartu hin beeku. Bootolikaal saayinsiin lola addunyaa lammaffaa booda jalqabame akkana miti. Inni maastersiitti hojjetee naa fide sun eenyunni? Baru barbaade san illee ani leenaan galle inni nuti maastersiitti hojjetee naa fide sun kan isaa abdeet godhateeti beekadha. Kan isaa abdeet godhatee Afrikaa qaba anaa isa moofaa naa fide beeke. Jaraa qophaa'uudhaan nyaatamuudhaan qophaa'uudhaan qalamanii jaraaf. Si galee asteenyamaa faranjiin waanuma nu qabnu bareedduu jira jechuuf hin jedhe. Nagaadhaa miti jechuudha. Nagaadha. Shoo. Dhumarratti dhaamsii akka waliigalaatti qabdan keessattuu immoo islaamni akkamitti miidiyaa fayyadamu? Ilaamee haqooddannu qotee bulaanis qotatee habulu. Mee rakkoo biyya kanaa kana rakkoodha jedhanii haasa'uudhaan dura rakkina ta'uu hadhiisu ofumaa isaati. Anumti qaama rakkinaati miti ofiina jedhu. Si galeera dubbiin. Rakkoo isa kamiinuyyuu. Kan biraa immoo carraa argattee hundatti fayyadamuun bareedaadha. Carraa barumsaa qabdaa dachee nyaattee barattee. Maal akka hojjettu beekta eessa akka geesse beekta eessa akka reetu beekta miti ba'aan uummata kanaa kun narra jira jettee yoo yaaddeette keessumaa ba'ama jechuudha rakkoon tokko illee hin jiru si galeeraa qaama rakkina furuu dhiisu miti qaama rakkinaa ta'uu dhiisuun bareedaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.